Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya yeroo kana qabnus nageechisna aan ejersa abdiiti. Gaaffin ogeeyyota fayyaa cimee itti fufaa jiraachuun beekame. Godina Shawaa Kibba Lixaatti ogeeyyi fayyaa hospitaala waliigalaa walisoo kaffaltii hojii yeroo sa'aatii dabalataa du'eetiin nuuf haa kaffalamu jechuun mormii isaanii dhageessisan. Ogeeyyiin fayyaa hospitaalichaa dhaadannoowwan garaagaraa qabachuun mormii isaanii kan dhageessisan yoo ta'u, bifuma wal fakkaatuun godina Shawaa Lixaatti ogeeyyiin fayyaa hospitaala Gudaris kaffaltiin hojii yeroo sa'aatii dabalataa du'eetiin nuuf haa kaffalamu jechuun mormii isaanii dhageessisaa ooluun barame. Ogeeyyiin fayyaa hospitaalichaa dhaadannoowwan garaagaraa qabachuun mormii isaanii kan dhageessisan yoo ta'u, godina Shawaa Kibba Lixaa buufata fayyaa buusattis kaffaltiin hojii yeroo sa'aatii dabalataa yookiin duutiin nuuf haa kaffalamu jechuun mormii isaanii dhageessisaa oolaa jiru jedhame. Ogeeyyiin fayyaa hospitaalichaa dhaadannoowwan garaagaraa qabachuun mormii isaanii kan dhageessisan duutiin erga nuuf kaffalame baatiiwwan lakkaa'aman jedhee ogeeyyiin fayyaa tokko. Kun immoo haamilee hojiif qabnu hubuu qaala'insa jireenyaa waliinis wal qabatee haalli jireenyaa nutti ulfaata jechuun maddeen itti himee jira. Godinuma sana buufata fayyaa Duleelittis ogeeyyiin fayyaa kaffaltiin hojii yeroo sa'aatii dabalataa du'eetiin akka hin kaffalaminiif dubbachuun ogeeyyiin fayyaa buufata fayyaa kanaa baatilee 4 oliif du'eetiin akka hin kaffalaminiif himanii jiru. Kana malees godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa ammayyaatti ogeeyyiin fayyaa hospitaala sadarkaa jalqabaa ammayyaa kan magaalaa Gindootti argamu mirgi kaffaltii hojii yeroo sa'aatii dabalataa du'eetii akka kabajamuuf mallattoo sassaabaa jiraachuun barame. Mootummaan gaaffii mirgaa fi haqa isaaniif furmaata atattamaa akka kennuuf gaafataniiru. Otoo of hin qusanne dadhabee otoo hin jenne uummata tajaajilaa jirra. Mootummaan immoo kaffaltii qajeelfama ofumaa isaatiif baase irra jiru nuuf kaffaluu diduu mirga hojjetaa dhiibudha jedhan. Godina Arsii Lixaattis ogeeyyiin fayyaa hospitaala Dodolaa kaffaltiin hojii yeroo sa'aatii dabalataa du'eetiin nuuf haa kaffalamu jechuun mormii isaanii dhageessisaa jiru. Ogeeyyiin fayyaa hospitaalichaa dhaadannoowwan garaagaraa qabachuun mormii isaanii kan dhageessisan yoo ta'u, bifuma wal fakkaatuun aanaa Sabbata Hawaasitti ogeeyyiin fayyaa hospitaala Diimaa mormii bahanii sagalee isaanii dhageessisanii jiru. Mirga keenya dhiibamaa jirra, mootummaan rakkoo bulchiinsa gaariitiin haamilee sabaa tajaajiluu keenya cabsaa jira jedhan. Gaaffiin ogeeyyota fayyaa erga eegalee kan bubbule yoo ta'u, haga yoona wanti nuuf sirreeffamee fi gaaffii keenyaafis deebii kenname hin jiru jechuun ogeeyyiin kunneen maddeeniif himanii jiru. Godina Lixa Wallaggaa aanaa Qilxuu Kaarratti dargaggoon tokko hidhattoota mootummaatiin ajjeefamuun barame. Amajjii 25/2026 galgala godina Wallagga Lixaa aanaa Qilxuu Kaarraa ganda Lalisaa Komeesitti barataa kutaa 5ffaa kan ta'e nama maqaan isaa Addunyaa Faqqadee Tarfaa jedhamu humnoota waraana mootummaatiin ajjeefamu jiraattonni maddeen itti himan. Akka maddeen ibsanitti dargaggoon kun yakka dalagee yookiin meeshaa waraanaa kamiyyuu osoo qabaatiin badii tokko malee rasaasa 6 itti roobsuun lafa jireenya isaatti ajjeefame jedhan. Jiraattonni naannichaa akka jedhanitti gochi kun sodaa fi rifaatii guddaa hawaasa keessatti uume kan jedhan yoo ta'u, jiraattonni ganda Lalisaa Komii ajjeechaan dargaggoota dabalaa dhufuu, qe'een Oromoo manca'uu, mirga namoomaa kabajamuu qaban dhabamuu kaasuun qaamni dhimmi ilaallatu dhimmicha irratti qorannoo bilisaa fi haqa qabeessa gaggeessee gocha badii kana nurraa eegee nagaa buusa jennee eegnus yeroodhaa gara yerootti hammaataa dhufuu maddeenitti himanii jiru. Qaamoleen mirga namoomaa ajjeechaa seeran alaa raawwatamu doorsisaa fi hidhaa seeran alaa buqqa'insa mancaatii lubbuu raawwachaa jiruu fi qabeenya akkasumas qe'een Oromoo gaddi akka irraa dhaabbatu waamicha dhiyeessanii jiru. Godina Gujii Lixaa aanaa Surroo Barguddaatti uummanni qaamota mootummaatiin rakkoo hammaataaf saaxilamaa jiru jedhame. Kibba Oromiyaa godina Gujii Lixaa aanaa Surroo Barguddaa gandoota hedduu keessatti waraana murna bilxiginnaan uummanni hidhamuu, saamamuu fi qe'ee irraa buqqa'uu jiraattonni maddeen itti himan. Akka jiraattonni jedhanitti uummata nagaa badii tokko illee hin qabne sababa Oromummaa isaanii fi shakkii na deeggaraa hin jiran jedhuun hooman waraana mootummaa bobba'ee halkanii fi guyyaa namoota nagaa badii tokko malee hidhuu, saamuu fi qe'ee irraa buqqisuu cimsanii itti fufanii jiru jedhan. Keessumattuu gaafa amajjii 24/2026 irraa eegalee aanaa Surroo Barguddaa gandoota akka Didolaa, Harraa, Dembelaa, Galaana fi Sororoo Malkaa Jaawwee keessatti uummata qe'ee irraa buqqisuu, hidhuu fi qabeenya isaa ta'ee kanneen akka loonii fi re'ee irraa saamuun
rakkoo hammaataaf saaxilaa jiraachuu jiraattonni maddeeniif himanii jiru. Kana malees aanaa surroo barguddoo gandi Dodolaa Harraa keessatti uummata nagaa mana hidhaatti guuraman maqaan isaanii Barisoo Bullutaa, Daadhii Bariisoo, Boonayyaa Bariisoo, Shunshuraa Bariisoo fi Dagguu Bariisoo maatii abbaa tokko badii tokko malee maqaa maatii qabsaa'otaati jedhuun ukkaamsanii waajjira poolisii aanichaatti hidhuu fi qabeenya isaanii loon 49 irraa ooffatanii jiraachuu maddeen gabaasanii jiru. Hawaasni Oromoo Minisootaa immigireeshinii waliin wal qabatee ammas of eeggannoo isaa cimsu akka qabu damee miidiyaa taaksii foorsii hawaasa Oromoo Minisootaa hubachiise. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp humnoota federaalaa bobbaasanii tarkaanfii immigireeshinii fudhataa jiran ilaalchisee bulchiinsa Minisootaa fi magaalaa Lakkuu waliin waliigaltee irra ga'uu isaanii ibsanii jiru. Bulchiinsi Minisootaa fi magaalaa Lakkuu tarkaanfii Tiraamp fudhataa ture cimsanii balaaleffataa turan. Inumaa humnoonni federaalaa bulchiinsa Tiraamp bobbaase nufaa baan jechaa turan. Tarkaanfii jabaa humnoonni federaalaa Minisootaatti fudhataa turan ummata irra shororkaa cimaatu gahaa ture jedhan. Kanaanis ummanni kuma hedduu adda babaayii bahee tarkaanficha balaaleffataa ture jedhan. Bulchiinsi Minisootaa fi magaalaa Lakkuu hanga ammaa ibsa Tiraamp irratti odeeffannoo bal'aa hin kennine. Hawaasni Oromoo Minisootaa rakkoo immigireeshinii waliin wal qabatee hawaasa muddataa jiru dandamachuuf waldaa hawaasa Oromoo Minisootaa waliin ta'ee hojiiwwan garaagaraa hojjetaa jiraachuus ifoomsanii jiru. Hordoftoota keenya oduun irraaf qabnu asirratti raawwannee jirra. Qophiilee keenya biroo waliin turtii gaarii isiniin jenna.